Nijuel, Nijuken, Bari naga, Wara bari naga, Ala wari naga, Wara fori naga, Eri naga, Eji naga, Ala dalchi naga, Ala kurmi naga, Ala wari naga, Lor naga ya kawaki naga nugu, Ulan naga, Ulle bulla naga, Waki robe ala tambaragu, Lendo mergete okolegu, Naga waki nugu, Lor naga ya katisa ule naga ya, Tisa ule naga, Elema gadi naga, Tisa naga ya paniga, Nageni olega, Mijay, Karra Mijay, Tana Mijay. Harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show nageenyi badhaadhaa namichatu karaa deemaa jira. Osoo karaa deemaa jiru imala dheeraatu deemaa jiru bosona guddaa tokko keessa ga'e. Bosona kana keessatti huubii ija lixxe. Wayyoo ya ija koo jedhetuma ija sukkummatu karaa deemaa jira waatti dhufe. Jaldoon jaldeessi gaafatti dhufu jaldeessa kana nama se'ee maaloo jireenyaan ija koo keessa huubii seenee kina keessaa baasee jedheen. Namichi jaldeessitti dhufeetu ija kee gargar qabeedhe namichi ija garaa gaafa qabu huuba dhiisee ija keessaa fuudhee abbaatuuf keessaa baasaa jedhee harka keessa kaawwatee Gooticha Oromoo Atileet Fayyisaa Lalisaa. Fayyisaa Lalisaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama aarsaa guddaa kaffalee gurraaf ija uummata Oromoo ta'uudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo addunyaatti nama beeksise gooticha Oromoo jennee Oromoo marti keenya dhaadannee jirra. Guyyaa lamman dura Atileet Fayyisaa Lalisaa maatii isaa ijoollee lamaaf haadha manaa isaatii wajjin wal arguu keenyatti baay'ee gammanne. Garuu Fayyisaa Lalisaa hawwiin isaanii guddaan bilisummaa uummata isaati. Waaqayyoon umurii kee dheeressee bilisummaa uummata keetii ijaan si agarsiisu fayyoo keenya ati goota keenya nuuf jiraadhu baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenya maatiif ijoollee keetii wajjin wal argutti qaanqeen shows baay'ee gammanne fayyoo koo nuuf jiraadhu. Jennoon kee sirrii murannoon kee haqaa Oromoo boonsitee nutti gootee maqaa Oromoo boonsitee nutti gootee maqaa Hindubbumne diinaa gamoo oli ijaaruuf rakkoo saba keentee addunyaa naabaru rakkoo saba keentee addunyaa naabaru Jennoon kee sirrii murannoon kee haqaa Oromoo boonsitee nutti gootee maqaa Oromoo boonsitee nutti gootee maqaa Hindubbumne diinaaf gamoo oli ijaaruuf rakkoo saba keentee addunyaa naabaru rakkoo saba keentee addunyaa naabaru Ati goota keenya gammachiiftee saba keenya dachaan jifattee Oromootaaf qabda seenaa jabaa ati goota isin goota keenya gammachiiftaa saba keenya dachaan jifattaan Oromootaaf qabdu seenaa jabaa isin goota Fayyisaan kunoo dandeenye saba kan saadumu ijaalaalu addunyaatti ibsee warra tattaafattu dhugaalu eebbisaan kunoo dandeenye saba kan saadumu ijaalaalu addunyaatti ibsee warra tattaafattu dhugaalu uumee walaabuuti dhugaan keenya tokko inni koo keessanii kan keessaanis kan kee jedha Fayyisanii harkasaa ol qabee mormii Oromoota addunyaaf lallabee qeerroo ilma sabaa wayyaanee salphiftee goota diinaaf summii bagaroorroo diddee yaa Fayyisaa leellisaa lafa dhiiraa namne jarreen kaanoo maasuuta yaa Fayyisaa leellisaa lafa dhiiraa namne jarreen kaanoo maasuuta yaa Fayyisaa leellisaa wayyaanee salphite jagna maarii oolallisi yaa Fayyisaa leellisaa wayyaanee salphite jagna maarii oolallisi Tiraan binnu ittillee gurgurru ajjeefnee baafannaa alagaa hidhaatti dhufu Tiraan binnu ittillee gurgurru ajjeefnee baafannaa alagaa hidhaatti dhufu Sagantaan qaanqee show kan idilee torbanitti guyyaa tokko isiniif darbu guyyaa har'aa sagantaa addaan isiniif qaba. Innis dhimma pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa
torban darbe dargaggoota Oromiyaa walitti qabuudhaan marii isaan godhan haasaan isaan dubbatan kun beektota Oromoo xiinxaltoota siyaasaa hedduu irratti wal mari'achiisaa jira. Sooshaal miidiyaadhaaf miidiyaalee gurguddoo Oromoon qaban irratti anis har'a nama siyaasaa keessaa nama tokko dubbiseen jira waa'ee obbo Lammaa Magarsaa. Keessummaan koo har'aa pirezidaantii yookiis dura ta'aa waldaa artistoota Oromoo duraaniitiif yeroo ammaa dhaaba siyaasaa keessatti nama shoora taphachaa jiran obbo Amiin Jundiiti. Gara obbo Amiin Jundiittiin isin dabarsa. Keessummaan torban dhufus isinii qabadhee dhufu gara kibba Oromiyaa naannoo Nagallee Booranaa keessatti dhalatee nama guddate jajjabee adda bilisummaa Oromoo nama ture. Qeerransicha gurmeessaa Didoo yookiis Guyyoo Didoo isiniif qabadheen dhufa. Sana duras artistoota Oromoo lama wajjin mariin godhamu artist Saaliyaa Saamiif artist Elemoo Alii wajjin isiniifan dhiyeessaa amma gara obbo Amiin Jundiittiin isin dabarsa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show torban lamman darbe kana artistoota Oromoo fuulduraa duubaan isiniif dhiyeessaan ture. Har'a immoo itti gaafatama artistoota Oromoo duraanii kan turan yeroo ammaa garuu dhaaba siyaasaa keessatti shoora guddaa taphachaa nama jiran obbo Amiin Jundii isiniif qabadheen jira. Obbo Amiin Jundii afeerraa Qaanqee Show isinii godhe simattanii bakka kanatti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu hedde obbo Habtaamuu Atillee qooda guddaa laachaa jirta ulfaatutti hin jedhe. Obbo Amiin Jundii eenyu jedhee uummataa wajjin wal isin barsiisu namni siyaasa Oromoo beekuu fi keessumatti iyyuu uummanni Oromoo biyya alaa kana keessa jiraatu hedduu isin beeka sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaalee adda addaa keessatti yeroo baay'ee dubbattu. Mee gara dhimmi har'a isin itti barbaanne haasaa yeroo ammaa miidiyaalee Oromoo keessatti akkasumas sooshaal miidiyaa keessatti uummanni Oromoo baay'ee irratti haasa'aa jiran waa'ee dhimma pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa irratti mari'anna. Waa'ee kana isinis waliin mari'achuudhaaf iyya mana haaraatti asitti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha. Mee gara maqaa keessanitti deemuu barbaada maaliif wanta tokkoon kanaan dura intarneetii keessa argadhee jira. Obbo Amiin jechuun maal jechuudha mee afaan Amaariffaatti yoo hiikne? Maqaan kiyya Amiin yoo gaafa hammaatte taamaanyillee ta'a gaafa tolte ammoo amansiisillee ta'uu danda'a. Maqaa kiyya anis kana waan hin jedhee fi kana haasaa tokko irratti argee taamaanyi waan jedhameefinitu kanaaf isin gaafa hin beekun ture hiikaasaa dura. Amansiisumatti furannaa egaa obbo Amiin hedduu galatooma. Mee waa'ee dhimma obbo Lammaa egaa dhageessaniitu ta'a. Waa'een dhibba obbo Lammaa kuni maal isinitti fakkaata? Ergaansaa dhuguma obbo Lammaan fa'aa yookiis Oppiidiyoon waan dubbatan kana hin raawwatu obbo Amiin? Habtaamuu fayyaada waan kana irratti carraan laachuu keetiif aan akka ilaalcha kiyyaatitti yaada namoota adda addaas dhaga'een jira haasawaa nama kanaas akka gaariitti dhaga'een jira. Deebisaa namoonni laatanis hedduu isaa faana bu'een jira. Ilaalchi kiyya garuu adda. Ani dhaamsi namicha kana TV namicha kana gargar baasee ilaala. And also dhaaba isaa akkatti dur dhaaba isaanii ilaallu yookaan immoo akkatti namoota maqaa Oppiidoo keessa jiran kana itti ilaalluu fi dhaamsi amma dhufe kuni wal faallessa hedduu akka ammaan dura itti ilaalu irraa adda. Yani dhaamsi obbo Lammaadhaa waan jajjaboo hedduu bareedaa ta'e of keessatti qabate qaba. Qabxii sadi jajjaboo. Qabxiin isaan sadiin dhaleessan keessa waan isaan fudhatan. Koommanni qeexxas hubachuu danqabu. Kan ammoo hiikaan ani isaaf waan kanaaf kenne immoo poozitiivii ta'e. Manaa ballee beektaa yeroo gargarii manaa bahaa maallee argite gaariitti hiikkadhu jechatu jira. Dhaamsi obbo Lammaa waan sadi of keessaa qaba. Tokko wareegamanii seenaa dalaguu jedha. Yaa duunee seenaa dalaguu jedha. Lammaffaa dhaloota mataa gadi hin qabanne dhaloota goota uumnee jirra jedha. Sadaffaa waa'ee sabboonummaa gadi jabeessee dubbata. Maa inni sadiin kun yoo anaaf dhaamsi namichi kun dhoysee achi keessatti dabarsuu danda'e. Namichi kun akka kiyyaa kan keetitti afaan asitti ala dhaabbanneetti ni haasa'u kanaan haasa'uu hin danda'u. Nama garuu sodaataa dhokataa uummata isaatiif waa godhuu danda'u ta'uu danda'a. So kanaafi namichi kuni yeroo itti uummata yookaan ijoollee daa'imman genereeshinii ammaa mataa gadi hin qabanne uumaa jirra yeroo jedhu anaaf
Wanni amma ijoolleen keenya itti jirtu hiriirri ijoolleen keenya itti jirtu dhumaatiin ijoolleen keenya itti jirtu kuni poozitiiviidha itti fufaa jechuun fakkaata jechuudha. Mataa qabatee itti fufaa dhaloota goota uumnee jirra itti fufaa jabaadha dhaamsa santu keessa jira. Oromollee akka itti fudhachuu qabdi jedhee nan mul'ata. Lammaffaa wareegamnee seenaa dalaguu duunee seenaa hin duune dalaguu jedha. Maal jechuu isaati anaaf hiikaa kiyyatti namoota meeshaa qawwee harkaa qaban gaafa diinni hulaa isaaniitti dhufe wareegamanii du'an kan akka Mustafaa Mucaa naannawa Shashamanii kanatti gaazii 5 ajjeesee du'e. Nama akka Adam Diimaa Harargee keessatti gaazii 3 namoota akkasii ta'a jechuu isaati anaaf akkasitti fudhata hiikaa akkasiis fudhachuu qaba. San uummata keenyatti illee interpreetitti bifa saniin godhuu qaba. Sadaffaan strong waan kan ta'e ka sadaffaan sabboonummaa jabeessuu kan jedhu. Sabboonummaan kun hiikaa isaa kana lashitti as fudhannee deema. Sabboonummaa qabaachuu jechuun nama keetiif dhukkubsachuu jechuudha. Du'a nama keetii argitee bira dabruu dhabuu jechuudha. Diinaaf wal kenniteetiin wal saaxiluu dhabuu jechuudha. Basaasa diinaa taateetiin nama kan kee miidhuu dhabuu jechuudha. Nama keetiif, uummata keetiif, saba keetiif dhukkubsachuu jechuudha. So kanaaf nama 20 30 nurraa hidhame jennee yeroo dubbannu eenyu nama kana hidhe? Nama kana hunda diina dhufee hidhe. Nama kana irra hedduu isaa namni waan kana hiisis kan jala deemee basaasa ta'ee uummata kana qabsiise kan informationa kenneetiin akka ijoolleen tun guuramtee qabamtu godhe nama kenna jechuudha. So sabboonummaa namni qabu ammoo kana hin godhu. Diinatti waliin kenninaa jedhaa jira jechuudha. Sabboonummaa keessan cimsadhaa gaafa algaan isinitti dhufte fuudhaa keessa cufadhaa dhaara jechuudha. Waa'ee mana hidhaa sanarraa yoo dubbanne obbo Ameen sabboonummaa cimsaa jecha sabboonaa mana hidhaa keessatti ukkaamsaa jiraachuun isaanii kunoo maal agarsiisa? Utuu sabboonaan isaan biratti hin jaallatama ta'e sabboonaan kabajaa qabatee warri mana hidhaa keessa jiran sabboottonni ilmaan Oromoo hayyoonni keenya beektonni keenya barattoonni keenya mana hidhaa keessa jiru kan akkamitti ilaaltu? Abtaamu kadhan dubbataa jiru Lammaa Magarsaa humna hin qabu. Humna hin qabu. Nama hidhuu malee nama hiisisuu hin danda'u. Nama mana hidhaa keessatti miidhamullee miidhaa irraa dhaabuu hin danda'u. Humna saniif hin tolfamu. Kanaafillee isaan hin godhu. Duubaan ammoo ni eeggaman. Garuu kan inni jedhaanii jiru. Anas ta'a homaa isinii godhuu danda'u. Waliin qabsiisina. Diinaaf waliin kennina. Waliin miidhina. Basaasa walitti hin ta'ina. Dhaamsa kana waan dabarsaa jiru na fakkaata jechuudha. Yoo sabboonummaa qabaattan alagaaf waliin kennitanii. Lukaatti waan nama naannoo biyya Amaaraa keessatti dalagamaa jiru jechuudha. Poolisni isaanii uummata isaanii difeendi godhu. Sigalee dalagoonni biyya jiran ijoollee isaanii basaasa itti ta'anii qabsiisaan jiran. Jara kanatti haasawaa jira jedheen fudhadhachuudhaan Magarsaa. So jara kanaanii waliin qabsiisina diinaaf waliin kennina. Namni dhufee qe'ee keessanitti yoo nama ajjeesu uummata keessan ajjeesu barbaade alagaa dhufee qe'ee keessanitti ilma keessan ajjeesu barbaade itti dhiisina du'aati seenaa dalagaa du'aa jedhaanii jira jechuudha. Poozitiivli akkasitti hiikamuu qabaadha dhaamsi namicha kana. Inveedis ta'ee ergame dhokata keessa jira jedhee nama. Kabiraammoo yerootti daangaa Oromiyaa bakkoota 3-4 keessatti liyyuu poolis warri jiran kun dhufanii uummata keenya ajjeesaa jiran uummata keenya cunqursaa jiran wanta kana warri isaan waan kana argaa jiranii akka shiftaatti fudhachaa jiru. Shiftaa yoo ta'e mootummaan humna hin qabu akkamittiin dha'uu dadhaban isaan? Abtaamu reefu dubbadhee ture. Jarri kun humna hin qaban. Lammaa Magarsaa waraana qabaatee waraana isaa labsee waraana isaa bobbaaseetiin waan kana uummata keenyarraa dhooguu hin danda'u. Wayyaaniin dur dalagaa isii akka jiruun ijoollee biyyaa uummata biyyaarraa qawwee hiikan ijoollee opiidoo akka addatti ijaaraman irraa qawween hiikamee jira jechuudha. So amma kam lammaan godhuu danda'u maali? Afaan polotikaa haasawaa jira jechuudha. Kuni ana. Wanni inni haasawaa jiru uummata keenya sabboonummaa keessan cimsa. Waliif tumsa nutu fi wal kenne waliin jedha jechuudha haasawaa ibsaa keessatti yoo argitan. Nutu wal kenne, nutu wal tuffate, nutu wal cabse jedha. So kana jechuun ufiif waliif haa tumsinu yoo nuti ufiif walii tumsine yoo nuti sabboonummaa qabaanne diina ofirraa dhogguu ni dandeenya. Ani as taa'ee humna hin qabu garuu wanni ani isinii kennu beekumsi ani isinii kennu barmoonni ani isinii kennu wal jabeessa uummata keenya alagaaf waliin kenninaa jedhaa jira. Maastar Pilaanii namaan booda itti fufuu hin qabu kan jedhu qaba. Dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoo hin barbaanne nuti uummata Oromootiif hojjenna. Hin fudhadhu bakka inni jechaa jirutti nuti immoo akka inni fudhatu dirqisiisuudhaaf hojjechuun keenya baay'ee sirrii waan hin taaneef dhimma kana ammarraa kaasnee murteessinee keessaa bahuu qabna waan jedhu qaba. Sababa kana lubbuu namaa baduu hin qabu, qabeenya barbadaa'uu hin qabu, tasgabbiin dhibamuu hin qabu. Dhimma kanarratti ani ejjennoo kana waan hin qabuuf kun ilaalamuu qaba jedheeti yaada. Kana qofaa miti waa'ee maastar pilaanii kana yeroo kaasnu dhimmi daangaa
magaalota Finfinnees ilaalamuu qabu jedheetiin amana. Egaa akkuma irra deddeebi'amee kaa'aatu jiru maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee waggaa 10 fuuldura bakka turee fi amma iddoon jiru yaadota garaagaraa kaa'aa jiru. Riilii waggaa 10 fuuldura bakka ture jira amma magaalaa Finfinnee. Gara naannoo Oromiyaatti babal'ifannee ijaarsa adda addaa daangaa Oromiyaa keessa galee hin jiru amma qabatamaatti. Inni makanas waa'ee dhimma maaster pilaanii kana wajjin sirriitti keessa deemnee ilaallee tarkaanfii fudhachuu qabna amantaa jiru qaba. Akkana yeroo jedhu yaada mataa kootii nan dhiyeessa. Ani akka yaadutti daandiin karaa galaaniin kan keessa galee jiru jiraate Finfinnee jala oolatu hin taane galaaniif kennee keessaa ba'uu qaba magaalaa Finfinnee jedhanii amana. Karaa laga xaafootiinis keessa galee taanaan laga xaafootti kennee keessaa ba'uu qaba Finfinnee. Karaa sabbataatiinis akkasuma karaa buraayyuutiinis akkasuma karaa sulultaatiinis akkasuma Oromiyaa keessa galee wanti hojjetan jiraannaan Oromiyaadhaaf kennee keessaa ba'uu qaba amantaa jedhu waan hin qabuuf. Oromiyaanis Finfinnee keessa galee taanaan heerri mootummaa cabeera. Heerri mootummaadhaa naannoon tokko isa tokko keessa galuu akka hin dandeenyetti eeyyama waanta ta'eef heera mootummaa nus cabsuu hin dandeenyu naannoon biraanis cabsuu hin danda'u. Kanaaf dhimmi kun ilaalamuu qaba waan jedhu qaba. Inni lammaffaan yeroo sana kaasaa turre dhimma maaster pilaanii kana wajjin wal qabatee ishuu guddaan Oromiyaa keessatti kaa'atee jiru waa'ee faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argannu ilaalchiseeti. Waa'een faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa argannu kun akkuma yeroo baay'ee uummati Oromoo irra deddeebi'ee kaasaa jiru dhimma kana heera mootummaa keessatti to'amee jira. Heera mootummaa keessatti akka taa'u kan godhinu dhaaba keenya gahee qabaachuu keessatti akka inni taa'u gochuu keessatti. Garuu immoo waanuma heera mootummaa keessa jiru hojiirra oolchuu dadhabuu keenyaan waggaa 25 lakkoofsisne. Uummannis gahee nu gaafachaa jiru waanuma heera mootummaa keessa keessan sana nu raawwadhaadha. Immoo isa raawwachuu fi dadhabne. Yeroo inni waajjira dhaabaa hoogganaa ture na yaadadhaa. Koree tokko dhaabnee wixinee akkaataa faayidaan addaa magaalaa Finfinnee irraa ittiin argachuu dandeenyu qopheessinee yeroo sanatti abbaa duulaatiif dhiyeessinee innis hooggantoota federaalaatiif kennee dhiyeessee akka ture na yaadadhaa. Garuu xumurri isaa maalirra akka inni ga'e hin beeku. Amma sadarkaan irra jiru hin beeku. Ana jira waan yeroon irraa kaasee hordofaa hin jiru waan ta'eef sadarkaan amma jiru hin beeku. Kana yeroo jedhu gama hawaasummaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin maal argachuu danda'a Oromiyaan Finfinnee irraa kan jedhu diteelii qopheessinee dhiyeessinee turre yeroo sana dhimmi kun ammas ilaalamuu danda'u qaba amantaa jiruun qaba. Har'as yoo ta'e kan gaafatamaa jiru isuma waanta ta'eef isa hojiirra oolchuu dhabaan nuti maal hojjechaa jira? Hin barbaannu nuti. Hin barbaachisu. Yoon barbaachisu yeroo sana maaliif heera mootummaa keessa ta'a? Yookiin heera mootummaa keessaa baasuu qabna yookiin hojiirra oolchuutu nurra jiraata amantaa jiruun qaba. Kan sadaffaa ishuu guddaan amma uummata Oromoo keessatti ka'aa jiruu fi akka hojiirra oolus gaafachaa jiru waa'ee afaan Oromooti. Dhimma afaan Oromoo ilaalchisee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana afaan hojii federaalaa akka inni ta'u gaafachaa jira. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo ta'uunsaa akka jiru ta'e paartileen mormitootaa tokko tokkos kaasaa jiru. Qaamoleen adda addaas kaasaa jiru. Yeroo baay'ee nuti immoo deebii tokko deebisna. Afaan Oromoo guddisuu, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii taasisuu kan jedhu akka deebii tokkotti qabannee deebisaa deemaa jirra. Kun gaariidha. Boorisiftaanis afaan hojii, afaan hojii naannoo, afaan barnootaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii kan ta'u hojjechuun keenya sirriidhaan hojjetamaa jira. Kun haqa. Yeroo ammaa kana sadarkaa digirii, sadarkaa maastartii, sadarkaa PhD'tti kennamuu jalqabuun isaa riilii waan guddaadha. Iddoon dur ture irraa ka'ee amma sadarkaan ga'ee jiru baay'ee guddaadha. Garuu kana duwwaan addaan ga'uu qabu. Afaanichi afaan federaalaa, afaan hojii akka nuu ta'u jedhee uummata kan dhiyeessaa jiru kun ani akka fiikoota akka yaadutti dhaaba keenyaan ol carraa kan qabu hin jiru kan akkas gochuudhaaf. Maaliif kaasuu dadhabne? Nu barbaachisu afaanni kun afaan federaalaa, afaan hojii akka inni ta'u gochuun.
maaliif rakkoo ta'e maaliif dhiyeessinu qaama laallatuuf muuxannoon baay'een addunyaa kanarra jiru biyyooti baay'een afaan lama sadii afaan hojii federaalaa godhanii fayyadamaa jiru maaliin biyya keenyatti akkas hin taane wanti daangessu rakkoon guddaan nutu gaafatee akkas ta'u gochaa hin jiru wanta ta'eef qofaadha. Sagalee kana irratti obbo Zalaalam maal jedha waan qabxiilee sadii gurguddaa kaa'e lafa. Qabxiileen gurguddaan sadii kaa'e kuni waa'ee maaster pilaanii kun akka inni dhaabbatu dhibbaa dhibbatti. Lammaffatiin waa'ee dhimma addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu. Sadaffaan immoo waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u. Wanta kana ergee obbo Zalaalam haasa'anii booddee obbo Zalaalam hin turre maqaa musinnaatiin musinnaa gaa godhan hin goone sana isaaniif rabbitu beeka. Maqaa sanaan qabamanii mana hidhaa galan. Yoo OPDO keessatti nagaa haasa'anii hin gallakkifamu ta'e nagaa haasa'anii hin ba'u yoo ta'e akkamittiin namichi sun mana hidhaa galee inni kun nagaa taa'uu danda'a? Yeroon politikaan yeroo qabu yeroo wajjin dalaga. Yeroon Zalaalamitti waa dubbataa turee fi yeroon amma lammaan itti dubbataa ture dachiifsamedha. Gargar fagaataa. Definitely ijoollee OPDO keessa jiran keessa Zalaalam akka information odeeffama adda addaa qabnutti nama sabboona akka ta'e dhagahaa turre jechuudha. Enda hunda isaanii kana boolla tokkotti na hidhee jarri kun hundinuu diina jechuun nama dhiba. Dhugaadan. Enda lammaallee osoo qulqulleessee waa dubbate qulqulleessee hin dubbanne nama keessatti waa arguu danda'utu arguu danda'a malee. Ani garuu akka kiyyatti arga natti kan mul'atutu san. Osoo lammaan dirree baafatee boru walgahii warra TPLFootaati wajjin taa'u yookaan immoo Ihaadig keessatti maaster pilaaniin kun dhaabbachuu qabaa uummata keenya kamiitan kana dhaabuu qabdanii hidhaa kana nurraa dhaabuu qabdanii nuti ammaan booda rakkoo isin wajjin uumnu kana bifa kanaan hin fudhannu uummata keenyatti gadi deebinee dubbanna jedhe lammaallee boru mana hidhaatitti darbuun isaanii gaafii hin qabu sababa itti barbaadanii jechuudha. Garuu ruutiin inni fudhate ruutiin namichi kun fudhate different adda uummatatti haasa'e jechuudha. Uummatatti haasa'e uummata kakaasaa jiru uummata maisaa jira gara tokko. So Zalaalam kan godhe directly jiratti haasa'e. Directly bakka dubbiin so kanaaf target ta'e kanaaf dafeetiin hin fuudhaniitiin kararraa dabarsan jechuudha. So lammaallee osoo boru dhaqee waajjira federaalaa ofiisii keessa taa'eetiin kana dubbata ta'e rakkoo kanatu ragaa jechuudha. And also Arallee osoo lammaalleen bifuma Zalaalam san dirree dubbatee haalli amma isaan keessa jiran ammoo akka salphatti lammaa isa darbu isan goosudan jechuudha. Maaliif dhiibbaan uummanni keenya itti jiru qabsoon ijoolleen keenya itti jiru qabsoon jijjiiramni biyya ala kanaa fi biyya keessaa godhamaa jiru kuni akka fedhanitti ija itti babaasuu hin danda'an irra gara OPDOtitti jechuudha. So namichichi illee carraa kanatti dhimma bahee uummatatti waa dubbataa jechuudha. Waan inni uummatatti dubbataa jiru kan akka reebsiin jedhe maalitti hiikanneetiin uummata keenya biraan geessuun nurra jira. Mata keenya sabboonummaadhaan diinatti waliin kenninaa jedhaa jira. Kana kan uummataa dabarsuu qabnu jechuudha. Kabiraammoo jechoota isaan dubbatan keessa uummataafis wanti isaan waadaa galan waan hedduu jira. Obbo Lammaaf yookiis dhaabni isaanii. OPDO irraa waan haaraa wanti eenyu jira obbo Amin? OPDO irraa wanni haaraa nu eegitu hin jiru. Garuu wanni amma ta'aa jiru kana wanni OPDO irraa nu eeguu danda'e. Si galee ufiif akka dhaabaatti humna hin qabnu jedhanii yoo dubbatan miidiyaa harkaa qaban aangoo harkaa qaban aksasa uummataa qaban so uummata isaaniitiif waan amma dabarsaa jiran kana yoo dabarsan uummata keenya jabaadhaa ofiif bilisoomsa alagaaf waliin kennina sabboonummaa keessan cimsa waliin basaasina diinatti qe'ee keessan hin garsiisina yoo jedhan mataa gadi hin qabatina akka amma jedhan kan diinaaf mataa gadi hin qabatina dhaloonni amma jiru dhaloota diinaaf mataa gadi hin qabanne mataa gadi hin qabatina yoo jedhan du'aati seenaa dalagaa dabra seenaa dalagaatiin dabra wareegama yoo jedhan afaan kun yoo dabarsuu danda'an uummata kakaasaa jiran jechuudha. Wanni nuti ala kanaa jedhaa jirullee kanuma. Si galee so humna qabaatanii uummataaf waa godhuu yoo dhaban dhaamsa gaarii yoo dabarsee biyyi misoomee jira biyyi tolee jira biyyi badhaadhee jira maal barbaadda yoo jedhanii of qooddaafanii garuu wanni isaan dabarsaa jiranii uummata kennaanii kan diinatti wal kennaa jirtan isinii diinatti wal hin kenninaa jedhaa jiraniidha. Ani akkasii fudha. Iddoo galatoomne obbo Amin. Mee gama siyaasa Oromootti immoo si deebisa. Haalli siyaasa Oromoo maalirra waan jiru sitti fakkaatame yeroo ammaa kan akka ilaaltutti? Waan siyaasaa Oromoo waa hedduu barreessa Habtaamu yoo xalayaa dhiyeenya kana barreessa irratti rakkoo ala kana jiru irraa yoo kakaadhu taara jechuuf hin baane. Ani rakkoon ala kana jiru mooraa sadiitti gargar baasee barreeffama dhiyeenya barreessee jira yoo carraa qabattee yeroo qabattee waan kana akka dubbadhu naaf kennite. Bakka sadiitti gargar baanee jira. Tokko warra nu malee hubata akka namni waa takka jijjiiramuun hin danda'amu warra jedheetiin namu. Nuyi
kaleessas nu eegale har'as nuti itti jira borus nuti milkeessuu danda'a warra jedhee amanu warra carraa nama birootii wajjin mari'annee yuunaayitid taanee tokko taanee geggeessina jechuu kana didu tokko kun guruppii tokko keessa ta'a. Kan biroo warra birootu jira ammallee warra kaleessuma haali deemsii biyya keessaa deemaa jiru kun dhalche. Warra qabsoon eessaa kaatee eessaan as geettee quba hin qabne. Seenaa qabsoo kanarraa barachuus dhaga'uus hin barbaanne. Bakkuma isiin irraa eegalte kanarraa abbaa itti ta'uu barbaadu. Warra seenaan kan kee Habtaamuun maal ture maal dalage qabsoo Oromootiif maal gumaache jedhanii gaafachuu hin barbaanne. Warra takka afaan Oromoo guddina afaan Oromoo seenaa Oromoo qabsoo Oromootiif waa takka hirmaannaa takkatti keessaa hin qabne warra har'uma itti dhufee abbaa itti ta'uu barbaaduu fi warra dabre kanaaf maqaa kabajaa hin qabne. Guruppii tokko kun kana keessa dhaabbata. Kuni lamaa waltumaa jira. Sadaffaan ammoo ka siyaasaan hin galiniif. Warra doofummaa siyaasaa qaban. Warra beekumsi siyaasaa maalirraa eessarraa eegalaa hin beekne. Siyaasaa afaanumaan politikaadhaan asirra bahanii miidiyaa irraa dubbachuu yookaan immoo waa barreessuudhaan qofti abbaa siyaasaa of godhan. Siigalee kan nama arrabsuu maqaa nama baasuu maqaa adda addaatiin si baasanii si salphisuu kana warra politikaa se'an doofota politikaa jedheen jechuu kanneen. Warri kunniin ammoo beekumsa qofa waliin hin deemu. Warra beekumsa mana barnootaa deemanii PhD qabantu jira warra politikaadhaan doofaa ta'an garamiif garagalaa politikaan kan beekne jechuudha. And also warra dhaaba siyaasaa keessa turaniif yookaan qabsoo keessatti hirmaataniif qabsaawaa ta'aniif buusii buusaniif abbaa koonyaa yookaan abbaa maalii maqaa jedhamaniif abbaa politikaa warra of godhu jechuudha. Kunniin politikaan bifa isaan itti geggeessan kanaan akka hin taane. Politikaan ogummaa akka fedhu, politikaan saayinsii akka qabu, politikaan qarooma akka fedhu, politikaan akka waa dubbisuu irraa argamu. Politikaan siyaasaa namoonni ammaan dura faana bu'an, mootummaan adda addaa faana bu'an, doktiriiniin politikaa kamiitu nu baasa. Social democracy, liberal democracy, waan kanniin irraa nama waa dubbisee beekutu waa'ee politikaa irraa politishaanii ta'uu danda'a. So nuti ammoo haalli amma nuti qabnu namni hundinuu waa dubbachuu dandeenya dhaaba siyaasaa keessatti miseensa taanan politishaanii ufsee so kanatu bakka wal qabee guruppiin sadiin kuni angilii sadiin kanaan wal qabeetiniin asirra waliin jira jechuudha. Kuni fayyeeffachuu kana irraa dubbannee wayyeeffachuu qabna kan jedhu qaban ala kanarratti. Waa'een tokkummaa dhaabolee kanan dura isin irratti hirmaataniitullee akka dhaaba keessan bakka buutanii waa'een sana ammoo naatti wanti irra ga'ee jira wanti haaraan uummatatti ibsitan. Dubbiin isaa kan amma dubbadhe kana. Siigalee rakkoo amma sadiin jiru kana tokkummaa Oromoo yeroo dheeraa gaafatamaa turellee warri laamshesse amalli malkan kun anatu jabaadha jedha. Kun kama humaan beeynetu anatu jira jedha. Kareefuu siin jedhu sana jechuudha warra politikaan hin galiniif kana. Kun ammoo nutu nama baratee nutu amma eegalee nutu abbaa itti ta'uu qaba jedha. So kanniintu sadii wal qabee jira jechuudha murna hunda keessatti. Gariin kireeditii waliin kennu. Habtaamuun nama kaleessa artii Oromoo eegale nama kaleessa qabsoo afaan Oromoo gaafa bakki nama jiru miti gaafa manni internetiin HD ta'ee miti black and white dhaan nama eegale kireeditii siilaachuun hin jiru jechuudha siifillee. Ka amma jiru kun illee dhugaadha baratee waa beekaa kanaaf ammoo ani beekumsa qaba jedheetiin kakalee gaafa ati wayitti dhibamtu har'a mana barnootaa ta'een kun ammoo si tuffachuu barbaada jechuudha. Inni politika irraa ammoo homaa hin beeku dhugaadha waa baratee jira. So kanniintu tokkummaa kanallee laamsheessa jechuudha. Kun kan tuffata kun kan hin gahuyyuu osoo isaa hin geenne kaan uf qixxeessuu barbaada kanatu rakkoo ta'e. Politikaan abbaa dhabe siyaasaan abbaa dhabe. Nama hunda siyaasaa abbaa siyaasaa ta'e nama hunda beekaa ta'e nama hunda abbaa politikaa ta'e nama hunda hooggana ta'e rakkoon kenna kana jechuudha. Kanatu yoo anis hooggana ta'e yoo anis hooggana taate ka waa beeku ka waa hin beekne hayyuun hundi hooggana eega ta'e so kun akkamitti yuunaayitid ta'a namni hundinuu hoogganummaa kana maqaa kana qabateetiin taa'uu barbaada jechuudha. Kan yuunitii dhooggi tokko kana jechuudha. Hedduu galatoome bu'ameen hedduun si galateeffadha. Ida har'a waanuma kanarratti waa'ee obbolammaa irratti wanta obbolammaa kana cuunfitee gabaabaadhumatti waan lafa nuu keessee ergaa uummata Oromootiifis qabdu haala dhaaba keessa bakka buutee ta'e akka mataa keetitti waan jiraatu gara fuula duraatti immoo sagantaa adda addaatiin walitti deddeebina. Kana booddee waliin gallakkifnu mee gama gaaffii dhuunfaan qabammoo waldaan artistoota dura ta'aa turte ergi isin gaafas nu facaastanii I think sitti aanee kan jiru bulaanatti fakkaata daraaraa garbiidha. Hundi keessan karaa faffacaatanii nuti achumatti hafne yoom nutti deebitanii immoo walitti nu qabdu. Fayyaadhaa dura kan waldaan artistoota Oromoo irraan jedha osoo dhaamte Oromoof hin dabarsin. Tokko waldaan artistoota Oromoo dhugatti wanni inni ala kanattis dalage waan seenaa keessatti ol aanaan. Attenshinii artistoota Oromootiif hin kennamne.
artistoonni Oromoo eenyuunu caala waraana adda bilisummaa Oromoo caala dabballee Oromoo caala hogganoota adda bilisummaa Oromoo caala hogganoota qabsoo Oromoo hunda caala namni qabsoo Oromootiif qooda ol'aanaa kafalee artistoota Oromooti. Kaleessaa miti har'a even today. Wanni isaan mootummaa san keessa biyya san keessa ta'anii ijoolleen tun baasan not for money not for fun ol'aantummaa isaaniitiif miti maqaa fi miti mallaqaa fi miti itti amananii wanni isaan biyya keessatti baasan wanni isin godhaa jirtan it's tremendous. Kanaaf ammoo Oromoon respectii isiniin malu nuuf hin kennine artistoota Oromootiif. Konvenshinii adda addaa kan leadershipii yaamamuu irratti artistoota Oromoo sirnaan yaamamaniitiin wannaa kana godha. Of course wannaa qabaachuu organizationii kenna haala adda addaatiin qabaachuu dhabuun kenna. Ani bileemii kanarraa qulqulluudha. Waggaa shaniin chairmanii ta'ee dalage gaafa umriin wannaan kiyyaa dhume sirnaan dabarse jechuudha. So amma gabaabatti isinitti deebinee waan kana isinii wajjin nullee waliin teenne genereeshinii haaraa warra akka keessanii kanatti leadershipiin kun kenname artistoonni Oromoo akka jabaatanii ijaaraman abdii kiyya tokko. Lammaffaa dhimma obbo Lammaa irratti. Ani dhuguma siin jedha obbo Haftaamu. Uummata keenyaaf akka ta'an jechuu barbaada akka ta'an dhaamsa dabarsuu dabna akka hopp dhaamsi kun naa ga'uu qaba. Oromoo wanni Lammaan jedhe diinaaf waliin kennaa. An humna hin qabu humna qabaadhee waa isiniin godhu akka nama polotikaa beekutti wanni ani isinii himu diinaaf waliin kenninaa. Sabboonummaa keessan jabeessaa ganda keessatti waliin qabsiisina nuti ajaja gizee dabarsaa nuun jedhan ajaja gad dabarsina ajaja kana dhoorguu hin dandeenyu ajaja kana ka dhoorguu danda'u isini gaafa nuti nama qabuuf dhufne nutti hin himinaa eenyutu hiriira bahee eenyutu ijoollee tamtu ganda keessan waa balleessee ijoollee tamtu diinarratti dhagaa darbatee ijoollee tamtu xalayaa barreessee ijoollee tamtu OMN hin qunnamee or miidiyaa qunnamee ijoollee tamtu abaaboo ganee nuti hin beeknu nutti hin himinaa sabboonummaa jabeeffadhaa jedhaanii jira jechuudha. Lammaffaa hin sodaatinaa diina jedhaanii jira. Diina hin sodaatinaa dargaggoo nuti isin tolchine nuti har'a maqaa adda addaa illee nuu kennitan salphanna adda addaa keessa illee jiraan humnallee qabaannee waa isinii godhuudhamu jenereeshinii haarawaa diina hin sodaanne uumnee jira ammallee diina hin sodaatinaa isiniin jedhaa jira dargaggoota Oromoo dhaamsi lammaa kana. Sadaffaa isin warri qawwee harkaa qabdan poolisa haa taatanii miliitarii keessa haa taatanii warra bulchitoota mootummaa keessa haa taatanii seenaa dalagaa du'aa isiniin jedhaa jira lammaan seenaa dalagaa du'aa. Diina gandatti isinitti ofirraa ajjeesaati ummata keessanii waliin dhaabbadhaa du'aa jedhaa jira. Ani miseejiin Lammaa bifa kanatti poozitiivitti hiikamee ummata keenya bira gahuu qabaan jedha. Dhaamsi isaa dhaamsa firii qabuuf keessaa qaba. So siigalee yeroo garii haga dandeenyetti dhaamsa namaa fudhachuudha. Abbaa yoo jibbinellee miseejiin namichaa achi keessa jiru maalinni ka jedhu san fudhachuu qabna. Fayyaan ta'ee Haftaamu ani kanumaan dhaama. Hedduu si galateeffadha obbo Amiin Jundi yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deddeebina. Yeroo gabaabduu kana gidduuttis iyyamtee gama kanatti argamuu keetti ammas irra deebiseen ulfaadhuun siin jedha horii burii nagaan jiraadhu. Faadha abbaa fi galatoota. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwanne sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nu barreessuu hin dagatinaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu Qaanqee Show Facebook keenya like gochuu nu barreessuu nu jajjabeessuu komee qabdanis yaada qabdan hundumaa nu erguun karaan ulaan keenya cuftu banaadha. Galatooma qabsoon itti fufa. Annan sayyaa burree leeymaane waajjin duynanse takkitti baaraadhaa fuulatoo qeyrotoo waajjin baananse ingilis kokoree kankii jilbaallolee si bareeda jannaani si gooree ingilis kokoree kankii jilbaallolee si bareeda jannaani si gooree. Yaadannee alaafi keessaan namuutu waltaane qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessinee saamamnee jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee kalmannee gabruunaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee. Waajjin bullanse waajjin doynanse
ni moota eeyyoo mataa duutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa fi falmataa ni moota. Fincilaa didaa gabrummaatiin jalqabne fincilaa xumura gabrummaatiin geenye qabsaawaan kuufee kuffisaa qabsoonis kunoo itti fufaa mootummaa dhaloonni diinaa naasisi dhaloota dhufuuf seenaa dhalchisi eenyummaa keenya agarsiisi alaabaa Oromoo laylisi. Keeti eeyiroo Oromiyaa lammiin si abdatti mataan bulu lammiin si abdatti mataan bulu